si kadhadhe malee si balbalisiin banamu yoon si kadhadhe malee eebbifamtu yoon si kadhadhe malee namantaatu ela tokko jedha Facebookii kanarraa ela nan arga liyu fanteessa taakkalee darajje obsee gonfa gannat baato daawitu nan arga ela natti dubbata gooftaan silaa utuu narasii kadhachuu baadhe baga dhufte utuu nan bargaasii dabarsuu baadhe boru sa'aati 9 ruubitti halkan keessaa duuta turte jedha Facebookii irraa maal jechuudha kun sa'aatiif daqiiqaatti namni du'u kan himuu danda'u hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha bakka yeroo hundumaa na barbaaddadhu kottu anumti yoon si kadhadhe hin jiraatta kanaachiin duuta ija namaa nama waaqayyo irraa warra kaastan akka Yohaannis Cuuphaa ija amantootaa gara fannoo Kiristoositti. Feesbuukii kana gubbaas laayivii warra lallaban nan ilaala hundi isaanii ዛሬ ከዛሬ ጀምሮ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ የናንተ ተከፍቷል የናንተ አልቋል በር ተከፍቶላችኋል አንድ የሆነ ነገር እጃችሁ ገብቷል ጀደማ ቦሩዝ ላይ ቢረምትች አመስ ዛሬ ከለሰ ዱሜርታናን ዛሬን ኩን አቢን ቀቡ አገርተኒ ሶሶባ ጎወምሳ ኢትጠበታ ceetetta siibana meera siibaayyataa jira horaa jirta jecha nama fuudhanii lafa qalmaatti kan oofan warra akka kanaati. Kanaaf dubbiin inni kun seera qabaa yaa Iyyaasu haasaan namatti tolu baay'ee dhufuu danda'a kanarraa si balleessu garuu shawwadamiini inni kan koo dhumnisaa haleluuyaa inni kan koo dhumnisaa akka jedhu Ermiyaas 29 lakkoo